tokkorraa fuudhanii uummata biraan ga'u walakkeessa uummataa irratti kan argamu mootummaaf uummata kan wal agarsiisu odeeffannoo ho'aa odeeffannoo wayitawaa uummata biraan kan ga'u miidiyaadha. Miidiyaan biyya keenya maal hojjechaa jira? Miidiyaan akka addunyaatti mootummaa afuraffaa jedhamuun kan beekamu miidiyaan uummata biyya keenya gara kamitti deemsisaa jira? Akkamittis uummata bira ga'aa jira? Miidiyaan biyya keenya maal irratti hojjechaa jiru? Akkamittis hojjechaa jiru? Uummata kallattii sirriitti barsiisaa jiru? Dhugaa uummata biraan ga'aa jiru? Kan jedhu ogeessota miidiyaa bira deemuun waan isiniif qopheessine qabna. Nu hordofaa. Maqaan kiyya Khalid Muhammad Ranjani amantana haala kanarratti TV Noor Hudaa irratti itti gaafatamaa Finfinnee ta'ee dalaguutti jira. Miidiyaa irraa nuti ani 2003 Addis Ababa Yuunivarsiitii irratti gaazexeessummaadhaan yookiin fiilduma joornaalizimii kanarratti eebbisameetiin bahee gaafa sanarraa jalqabee hanguma ammaan tana baay'ee dalaguu jirra. Jidduu irratti waan addacitee jira sababa miidiyaa kanaan gama mana hidhaallee gorree waggaa 3 akka dabarsinee san booda ammallee karoo miidiyaa deebinee jira. Miidiyaa irra dalaguu jirra jechuudha 2003 jalqabee. Ishee galatoomii maqaan koo Zalaalam Darajjiin jedhama. Bakka hojjedhu LTV irraan hojjedha. LTV irratti immoo sagantaa Saffii ምህዳር jedhamutu jira. Sagantaa Saffii ምህዳር kanarratti qopheessaa fi dhiyeessaa wanta adda addaa baradheera. Kana keessaatii wanta lama sitti himaa. Inni tokkoffaa digirii jalqabaa kanan hojjedhe seenaa irratti hojjedhe. Lammaffaa immoo liidarshiipii irratti hojjedheera. Waggoota almost waggaa 3 kana miidiyaa irraan hojjechaa jiran. Ayyee warra televizyinii Hamilton isinis hedduu galatoomaa jalqabarraa bismillahirrahmanirrahiim alhamdulillahi rabbil aalamiin assalaatu wassalaamu ala rasuulillahi sallallahu alaihi wasallam. Maqaan koo Yusuf Warqii Isaatiin jedhama. Amma televizyinii OBS irraan hojjedha. Armaan dura dhaabbata raadiyoo fi televizyinii Oromiyaa irraa hojjechaa turre. Yoo xiqqaate muuxannoo waggaa 7 qaba hojii gaazexeessummaatiin jechuudha. Jireenya hawaasa guyyaa guyyaa madda odeeffannoo wayitawaa bashannansiisaa barsiisaa ta'uun beekama. Dhugaa hawaasa tokko hawaasa naannoo biraan ga'uuf argannoo haaraa uummata biraan kan ga'u maqaalee babbareedaa qabaachuun kan beekamu sagalee uummataa filannoo uummataa jireenya gaariif sagalee ummata sagalee hin qabne akkasumas saamilee hawaasaa jechuun maqaalee babbareedoo qabaachuun beekamu miidiyaan biyya keenya akka maqaa isaanii dhuguma hojii gaarii qabu kan jedhu wal nu hin gaafachiisu waan hundumti keenya iyyuu beeknu waan ta'eef saba tokko qulqulluu gochuun saba tokko xureessuu saba tokko abbaa biyyaa gochuun saba tokko immoo galtuu biyyaa yookaan kan biyyichatti dhufe gochuun isa tokko abbaa afaan gaarii kan gita hin qabne fakkeessuun isa tokko afaan isaa afaan naannoo tokko afaan qotee bulaa qofa gochuun amantaa tokko achi dhiibuun maqaa isaa illee waamuu qaanfachaa amantaa isa tokko immoo tokkicha akka rabbii kan amantaan biraan isa malee akka biyya keessa hin jirre fakkeessuun seera gaazexeessummaa cabsuun namoota gurmaa'an yookaan amantaa tokkoof akkasumas mootummaa qofaaf nama dhuunfaa tokko ilaalcha isaa qofa qabaachuun dhugaa nama sabaa amantii akkasumas dhugaa naannoo tokko dhoksuun maqaa isaanii qofatti hafanii tajaajila ummataaf kan dhaabbatan nama dhuunfaa yookaan mootummaa qofaaf tajaajiluu irratti argamu. Akka addunyaatti miidiyaan akka mootummaa afuraffaatti ilaalama ergama guddaa qaba. Erga akkas ta'ee gaazexeessonni biyya keenyaa waa'ee miidiyaa gaafa baratan akkamitti baratan jechuun keessan hin oolu. Miidiyaa jechuun maal jechuudha? Miidiyaan akka kitaaba adda addaatti illee akka katabames haalli duraan irraa jalqabee miidiyaan gaafa waraqaadhaan jalqabee seenaan isaa hedduudha. Gaafa san irraa jalqabee miidiyaan immoo waa'ee informationii kanaan yookiin yaada kanaan yaadaan wal qabatee waan uumameeti. Gaafa dur xalayaan ni jira wal barreessuun dhaamsa bakka kanarraa kaastee achi geessuun achirraa gamana fiduun dhaamsa kanaan wal qabatee miidiyaan achumaan informationiidha. Yaada kee namatti dabarsuu fi kana kanaan wal qabatee baay'ee wal qabaadha. Sanirratti aanee immoo miidiyaan ammaan tana haalatti jirru kanatti standardiin akka miidiyaa waa dubbatamu jira. Miidiyaan waa 3 fi 4 sanirraa olii kaayyoo qaba. Akkuma waliigalaa jechuudha.
to inform, to entertain, to educate waan jaanii jiranii beeksisuu waan takka uummanni hawaasni akka bashannanu godhu hawaasa kana barsiisuu kana wal qabateeti kaayyoo guddaadhaan miidiyaan dalagamu jira haala ammaan irratti jiru akkuma ilaaltu miidiyaan hawaasuma tajaajila kennuudha. waa keetii miti waa'ee sibiratti jiru haala biyyarratti jiru haala akkuma walaagalatti duniyaa kanarratti jiru hunda informationii package gootee hawaasaaf kennuun kaayyoo miidiyaan kanarratti to inform jechuun beeksisuu kanarratti to educate jechuun hawaasa akkan dogongorree karaa biraatiin akkan deemnee barsiisu jechuudha. To entertain jechuun hawaasni kun akka bashannanaa godhus miidiyuma kana ilaalee sagantaa National Geography fakkiidhaaf yoo kaasnee ilaalte waa san ingizee ilaalte waan irraa bashannantu qabda waan irraa ajaa'ibattee ilaaltu qabda waan irraa barattu jira. waa kana akkuma miidiyaati karaa biraatiin illee news irratti yookiin gabaasa irratti illee gizee dhuftu hawaasni maaltu uumamu jira maaltu jira kana hunda kana wal qabatee haala sochii hundaa'u karma hundaa'u social economic politics kan jennu karuma hawaasaan karaa dinagdeetiin karaa siyaasaatiin maaltu jira waan jedhu biyya keessatti ta'u biyya keessa ala ka jiru hunda informationii karuma gar tokko fuutee gar tokkotti geessu gama hawaasatti geessuudha. Kanarratti waan adda addaa jira gizee gabaasa gootu gizee waan gootu ati waan kana itti gaafatamaadha. itti gaafatamaan keessa jira waan kana gizee truthful yookiin dhugaa ta'uu isaa mirkaneessuu sirratti eegama fair ta'uu yookiin karuma lamaanuu iddoo son qabatiin jiddu galeessa irratti taatee haaluma jiru haqa baastee lafa kaa'u waa hedduu achi keessatti jira miidiyaa keessatti gaa. Miidiyaa jechuun kanaaf naa galutti informationii adda addaa kan hawaasatti geessitu karaa broadcastingii ta'uu danda'a karaa internetingii ta'uu danda'a karaa printingii ta'uu danda'a magaazinoota gaazexaa adda addaa fayyadamuudhaan jechuudha. Karaa kana hundumaanii kanatti hawaasa wajjin waliin quunnamtuu jechuudha miidiyaa jechuun. Miidiyaa jechuun akka warri adiin kaa'anitti plural form of medium jechuudha. Giddugala odeeffannoon irraa tamsa'u jechuudha miidiyaa jechuuni. Miidiyamiin bakka sentarii yookiin immoo buufata itti odeeffannoon irraa bakka biraatti tamsa'u yookiin immoo bakka sentarii bakka buufata irraa bakka biraatti namoota birootiif irraa tamsa'u jechuudha miidiyaa jechuuni. Karaa biraatiin immoo mass communicationis jedhanii namoonni kaa'anis jiru. Odeeffannoo namoota hedduudhaaf darbu jechuudha. Miidiyaadhaan odeeffannoon darbu namoota hedduu bira akka gahuttidha miidiyam jechuuni. Isuma aniifatti namni tokkoof tokko walitti haasa'u sana bakka irraa namoota hedduudhaaf odeeffannoon darbu jechuudha miidiyaa jechuuni. Fakkeenyaaf biroodkaastii yookiin immoo miidiyaalee tamsaasa elektirooniksiin darban kanneen akka televezyiinii fi reediyoo ta'uu danda'a, maxxansas ta'uu danda'a, warreen akka intarneetiis ta'uu danda'a. Warreen kana jechuudha miidiyaa jechuun hiiktii saayinsawaasaati madda odeeffannoon tokko yookiin immoo ergaan tokko nama biraatiif irraa darbu jechuudha. Egaan hordoftoota keenya akka nu ilaalaa jirru waa'ee miidiyaati. Miidiyaan akkamii konseptiin miidiyaan qabu hawaasa keenya biratti akkamii akka addunyaatti miidiyaa jechuun maal jechuudha kan jedhu ilaalla. Beektota dubbisneera. Ogeessota miidiyaa waggoota hedduuf muuxannoo qaban dubbisne. Turtii gaarii. Miidiyaan amantan akka addunyaa gizee kaastee yaaddu miidiyaan maqaalleetti kennamee the fourth state yookiin mootummaa afuraffaa jedhamee yaadama. Kana jechuun waan guddaadha. Miidiyaan kun akkuma mootummaan aangoo qabdu miidiyaan illee aangoo guddaa qaba jechuudha yookiin paawarii guddaa qaba jechuudha. Waan kanarratti wal qabatee biyya keenya irratti gizee dhuftu akkuma namootni dura jiranis akkuma dubbatan gaafa hedduu beektotni miidiyaa irratti jiranis akkuma dubbatan infant stage kuni miidiyaa jechuun biyya keenya akkas jiru gana akkuma ijoollee xiqqishaa gana lafaa guddatu jira jaaniiti ibsanii. Kana jechuun immoo haalli ammaan tana itti jirru addunyaa kana gizee ilaallu globalizationidha. Globalization jechuun alamni tana hunda bakka takka taatee jirti jaaniiti wal qabatanii jiran. Saniif jecha globalization kana gizee kaastee bakkuma takkatti duniyaan dhuftee jirti.
sanii fi biitii keenya kana immoo waan kanarraa adda qabdi gaafa hedduu maaliif nutillee akka nama miidiyaa irratti xiqqishumallee ta'uu muuxannee barannee sanboodatti seenne waa'ee miidiyaan rakkoon biyya kana miidiyaan adeemsa mootummaa jala deemti. Miidiyaan adeemsa dhuunfaa qabdi. Ifumaaf kophaa adda silaa jiraatu katti jiru hedduun isaanii gaafa Haayila Sillaasee irraa kaastee maantana jiru duraan private ka jiru miidiyaan baay'ee illee jiru ture ka mootummaatu ture ka mootummaa sanuu gaafa Haayila Sillaasee waanuma Haayila Sillaasee kooba dubbatu gaafa dargii waa'ee dargiin kooba barbaadu dubbatu gaafa Ihaadigillee waanuma Ihaadig barbaadu limaataawii gaazexeenya jaaniitii maqaa baasanii fi kana itti kannanii haala kanaan deemu jira. Kana jechuun biyya ajjeesudha. Egaa walquunnamtii lamaan isaanii gidduu yoo ilaalte inni addunyaa irratti jiru fakkeenyaaf BBC fudhattaa CNN fa'aa fudhattaa Aljazeeraas fudhachuu dandeessa miidiyaawota adda addaatu jira isaanii wajjin nuun eessa jirra akka biyyaatti yeroo jettee ilaaltu garaagarummaan nu gidduu jiru baay'ee bal'aadha. Garaagarummaan kun kan dhufe immoo maalirraan hundaa'eetu yeroo jettee ilaaltu immoo wanta adda addaa kaasuu dandeessa fakkeenyaaf resource isaan resource nu caalaa qabu danda'u trained manpower qabu humna barate qabu sirriitti kun hundumtuu walitti ida'amee sadarkaa isaanii amma tokko guddisee jira akka biyyaatti kan biyya kanaa immoo eessa jira yeroo itti ilaaltu gana reef tattaafachaa jira miidiyaan kun gana miidiyaa kanarraa wanta baay'eetu eegama karaa guddinaanis karaa adda addaanis jechuudha. Kanaafi warri sun baay'ee guddatoodha. Sadarkaan isaanii sadarkaa ammayyaarra jira. Inni kun garuu ganaa kan tattaafachaa jirudha. Walquunnamsiisnee madaaluuyyuu baay'ee nama rakkisa sana wajjin jechuudha. Kanaaf rakkoonni miidiyaan biyya keenyaa qabu riisorsiidha. Qofaa miti. Riisorsiin rakkoo tokko. Rakkoo lammaffaa immoo kan qabu nama sirriitti baratee waa'ee miidiyaa kanaan joornaalizimiidhaan nama baratee hojii irratti bobba'ee baay'ee hin qabu. Akka nama siin jechaa jiru namoonni baay'ee miidiyaa irratti ilaaltu jalqaba digrii isaanii anama sila sitti meera kan koo sitti meera. Ani joornaalizimii baradhee miti kanan dhufe. Seenaan baradhee siin jedheerani akkuma ani seenaa baradhee as dhufe namoonni baay'een barumsa isaa sirriitti baratanii dhufaniitu hin ta'in fedhii gatii qabaniif dhufan. Fedhii qofaan immoo fedhiin mataa isaatiin gaarii yoo ta'e iyyuu fedhii qofaan isaan immoo bakka fagoo sin geessisu jechuudha. Waa baruu qabda. Kanaaf miidiyaa biyyattii keessa irratti baalaansii hojjechuu irratti rakkinni jira. Fakkeenyaaf miidiyaan soorsii baay'ee qabaachuu danda'a. Uummatni soorsii miidiyaati. Wanta adda addaa akka soorsiitti fayyadamuu qaba. Kanaaf soorsii dhabuun rakkina tokko baalaansii gochuun dhiisuun rakkina adda biraadha. Kan itti aansee dhufuu danda'u fedhii adda addaa immoo keessa jira. Miidiyaan biyya kana keessa jiru fedhii adda addaatiin dalagaa jira. Fakkeenyaaf fedhii adda addaa dalagaa jechuun jechuudha. Mootummaa isuma waggaa fakkeenyaaf isuma dhiyoo yoo haasofne isa waggaa 27 kana miidiyaan kan biyyoolessaa akkamittiin hojjechaa turan ajajaan hojjechaa turan amma ajajarraa ba'aniiru kun gaaffii tokko ajajarraati yoo baate illee siistemii ati keessa jiraachaa turte sirratti dhiibbaa cimaa qaba ammas jechuudha. Kan irratti immoo joornaalistii yookiin gaazexeessaan ofii masaafiyyuu fedhii isaa qaba. Kan irratti wanti dogoggoramuu dhiisuu danda'u maayini gaazexeessonni fedhii adda addaa qabaachuu ni danda'u. Garuu fedhii isaanii hojii isaanii irratti mul'isuun irra hin jiru. Fedhii isaanii hojii isaanii hojjetan irratti mul'isuun qaban. Fedhiin fedhii keeti maaliif fedhii akkasii qabaatte namni siin jedhu hin jiru. Garuu fedhii kee sana fiddee hojii kee irratti mul'ista taanaan baay'aasdii taata jechuudha. Ofii keef baay'aasdii taate namas baay'aasdii goota. Kanaafi kanarraati bilisa ba'uun rakkina cimaadha biyyattii kana keessatti kanan argaa jiru jechuudha. Miidiyaan Itoophiyaa keessatti yeroo ilaallu haala lamaan ilaaluu dandeenya. Tokkoffaa haala gaariidhaan iddoon itti ilaallu jira. Lammaffaa immoo haala hammaataan haalli itti ilaallu jira. Keessumaa biyyoota Afrikaa keessatti miidiyaan haalli inni itti jiru baay'ee ulfaataa fi haala baay'ee nama sodaachisudha. Gaheen miidiyaa tokko odeeffannoo kennuu, barsiisuu,
bashannansiisuu kana bira darbees waan hedduu of keessaa qaba. Miidiyaan tokko dhiibbaa uumuu danda'uu qaba. Ibsa bal'aa kennee ittiin nama barsiisuu danda'uu qaba. Akkasumas immoo sooshaalaayzeeshin kan jedhamu jira. Hawaasa linkeejii hawaasa gidduu jiru walitti hidhuudhaaf dhaloota qaruudhaaf waan dhufuu danda'u tokko immoo akka irraa uummanni of eeggatee waan sanarraa bor akka inni ittiin dhufne hawaasni waan sanarraa akka maquu danda'u gochuu danda'u haala hedduudhaan kaa'ama. Miidiyaan amma akka ibsa iddoo tokko tokkotti kennamutti barsiisuu, bashannansiisuu fi odeeffannoo kennuudha. Kanarra darbee waan hedduudha of keessaa qaba. Yeroo ati ibsa bal'aa kennitee waan sana sirriitti akka uummanni irraa baratu gootu jira. Yeroo ati sooshaalaayzeeshinii yookiin immoo dhimma hawaasummaa haala hawaasni tokko normii haala uummanni tokko ittiin jiraatu duudhaa inni ittiin waliin jiraatu haala inni ittiin wal danda'ee wal keessa ittiin waliin jiraatu sana haala inni ittiin cimsee dhaloonni haaraan baratee ittiin immoo itti fufsiistee haala sanaan yaada isaa gara hawaasni ittiin bulutti waan uummanni bal'aan fedhutti ittiin luuccessitu jira. Akkasumas immoo odeeffannoo garaagaraa kan ittiin kennituuf jira. Odeeffannoon beekumsi immoo humna jedhama. Kanaafuu miidiyaan gahee kana hunda osoo qabaachuu qabu egaa pirinsippiloonnis jiranii haala silaa gaazexeessaan ittiin mo'amuu qabu yookiin immoo ittiin buluu qabu wantoota hedduutu jira. Haala biyya kanaa haala Afrikaa haala biyya kanaa eeguu ilaal baay'ee ulfaataadha san keessatti bulaa jirraa kan jedhu. Maaliif amma yoo ilaalle namni fedhii gartuu tokko fedhii garee muraasaa yookiin fedhii hawaasa tokko kan bu'uureffatee deemaa jiru malee fedhii uummata guutuu yookiin immoo uummata biyyaa yookiin haala waliigalaa kan bu'uureffatee deemaa jiru miti. Gareen tokko murna wayii fudhatee ba'uudhaaf kan akkas ba'u jira. Gareen tokko hawaasa wayii fudhatee achi ba'uuf amantiinis ta'e namootaanis ta'e gareedhaanis ta'e haala siyaasaatiinis ta'e haala mootummaatiinis ta'e biyya kana keessatti miidiyaan inni silaa kan mootummaati jedhame silaa inni maallaqa uummataatiin hojjetaa jiru madaalawaa ta'ee uummataafis mootummaafis gidduu sanatti waan silaa baadhatamu baatee riqicha ta'ee mootummaa fi uummata gidduutti waan silaa odeeffannoon gama lamaanuu jiru kaa'ee ofii gidduu akka taa'u osoo qabu yeroo hedduu gara mootummaatiif loogaa miidiyaan mootummaa. Miidiyaaleen dhuunfaa immoo yeroo laallu iddoo baay'eetti kanneen baay'inaan yaada gartuu tokkoo yaada hawaasa tokkoo faallessanii fudhatanii bahantu jira jechuudha biyya kana keessatti. Haala lamaaniin iyyuu baay'ee ulfaataadha. Warreen kan mootummaa uummata dagatanii achi ba'uun silaa maallaqa uummataatiin maallaqa uummanni qonnaan bulaan haatiif abbaan dafqa isaanii buusanii kaffalaniin hojjetaa jira silaa. Hawaasa sanaaf waan inni fedhu sagalee ta'ee fi odeeffannoo kennee fi waan silaa dhiibbaan irratti dhufuu danda'u dursee yaadee hayyoota affeeree xiinxalee waan sanarraa akka namni of eeggatu gochuun normii hawaasaa keessatti hawaasni sun akka ittiin bulee jiraatu duudhaa sanaan akka jiraatu sheeppi gochuu yookiin immoo kallattii qabsiisuu osoo qabu yaada kallattii tokko fudhatee bahutu jira. Gama kan dhuunfaatiin gartuu yookiin immoo hawaasa keessaa ba'an fudhatanii kan achi harkifatantu jiru. Siyaasa nama sana aayidooloojii yookiin immoo yaada paartiin tokko deeggaru qofa fudhatanii kan achi ba'antu jiru. Lamaanuu baay'ee balaa guddaa qaba biyya kanaatiif hanga ammaatti akkuma addunyaatti iyyuu miidiyaan egaa gaheen isaa beekamaadha. Qaama sadaffaa mootummaati jedhamee ilaalamaa amma immoo sanii oliyyuu ta'ee yaada akka kootti. Akka addunyaatti Ameerikaatti fakkeenyaa fi dimokiraasiin sadarkaa har'aa kan akka ga'uuf kan taphate miidiyaadha. Sadarkaa amma Ameerikaan irra geessu dimokiraasiidhaan akka taatuuf kan dhiibbaa uumee sadarkaa kanaan ga'e jechuudha. Amma asitti yoo ilaalle kun as harkisa kun achi as harkisa kun as harkisa. Kanaafuu maaltu hir'ata naamusa gaazexeessummaa yookiin immoo duudhaa gaazexeessummaan silaa kaa'u sana hordofuu dhabuutu mul'ata jechuudha. Miidiyaa dhuunfaa keessattis miidiyaa mootummaa keessattis baay'inaan hanga amma waggaa amma kan hojjedhe keessatti wantoota akkasiiti baay'inaan kan mul'ataa jiru jechuudha. Maaliif kuni kan uumamu gaazexeessaan hojii san keessa jirus silaa kan duudhaa ittiin yookiin immoo naamusa gaazexeessummaa ittiin baratee bahe sana otoo hin taane yaada garee tokko yookiin immoo waan miidiyaan sun yookiin immoo waan editooraaliin waan dhaabbatni sun hoogganaan dhaabbata sanaatti kenne sana adeemsisuuf kan deemu jira. Sanuma keessaa baheeyyuu immoo
haala editoraal poolisiin dhaabbata sanaa ittiin eeyyama fudhatee ittiin hojjetu irra darbee immoo yaada dhuunfaa kan fuudhee deebi'u jira jechuudha. Kanaafuu haala hammaataa keessa jira jechuu barbaadeen. Miidiyaa jechuun odeeffannoo uummatarraa fuudhee uummata biraan kan qaqqabsiisu, dhugaa irratti kan hojjetu, uummata kan bashannansiisu, uummata kan barsiisudha. Miidiyaan biyya keenyaa rakkoo maalii qabaa? Maaliif dhugaa irratti hojjechuu dadhabe? Maaliif immoo akka miidiyaalee addunyaa irratti mul'atan BBC, Al Jazeera, CNN isaaniin walqixxee maaf hojjechuu dadhabe? Miidiyaan biyya keenyaa rakkoo maalii qaba kan jedhu ogeessota miidiyaarraa odeeffannoo furan nu waliin turtii gaarii godha. Biyya keenya keessatti rakkoon miidiyaan qabu tokko lama jennee ibsuu hin dandeenyu. Hanqina beekumsaa, sodaa mootummaa yookaan nyaatanii buluuf jecha ijoollee guddisuuf jecha sodaa nama dhuunfaa illeen qabaachuu malu. Kanaaf dhugaa awwaalanii soba faarsu, dhugaa dabsanii soba goobsu. Yeroon kana jedhu waan hedduu yaaduu dandeessu. Fakkeenyaaf gaazexeessonni soba walaleessuun, oduu, dookumentarii sobaa qopheessuun uummata biraan ga'aa turan, mootummaa irraa maqaa gaarii argachaa akka turan ni beekna. Gaazexeessitoota misoomaa jechuun soba waan faarsaniif badhaasa maqaa argachaa turan. Kana hunda kan akka soban godhe, seera miidiyaa akka cabsan kan godhe rakkoon maali? Kanaaf amantaa gama si dhufutti jira. Kana jechuun maali? Isaan kaayyoo duraan lafa kaayanii miidiyaa san banan hawaasaaf tajaajila kennuuf. Humnaan immoo yookiin adeemsaan maal godhanii tajaajila akka mootummaaf qoba kan godhamee jira biyya keenya keessatti. Kuni walumaa gala haalatti dhufnee nu agarsiisa. Yeroo muraasa xiqqishoo 2000 bara 1997 irratti Habashaatti jechuudha. Gaafa sana ammaan tana miidiyaan xiqqishoo ol kaateeti waan jiru hunda gabaasuu jalqabdee turte. Gizuma san kollaapsii godhee ammallee miidiyaan jenereeshinii isaa kufee jira biyya kana. Ammallee 2010 akka irratti dhufnee gamanatti gisee miidiyaan xiqqishoo ol kaate ammallee kufuu jalqabdee jirti. Ammaan tana masalan haala ammaan tanatti jirru egaa riiformiin dhufee jennee lawux jennee egaa dubbannee hoo jijjiiramni kan egaa dhufee jennee ammallee miidiyaan astaa godhee jirti biyya kana. Sababni maali? Dhiyootanallee sagantaa takka dalageetiin ture gaazexeessaa Bilaal Warquu Ingilizitti deemee kaachumatti hafee ETV irratti ETV'n xiqqishoo mirga argattee turte je. Mirgi sanuu ammaan tana deebi'ee akkuma dur jiru akkuma gaafa Ihaadig duraanii san durallee akkuma dargii fi kana akkuma jirtu san mootummaadhaaf akka tajaajila kennitu ammaan tana godhamu jira yee dubbate. Kana jechuun waan guddaa dhufu jira jechuudha. Miidiyaan firii hin taane ammallee kan mootummaa keessatti jirtus kan dhuunfaas karaa biraatiin waan laallu jira. Kan dhuunfaas kaayyoo isaan qabatan kooba kaayyoo isaan miidiyaan kun gizee faabrikeet yookiin gizee orgaanaayis godhanii waan isaan kaayyoo qabanii waa'ee dhuunfaa kooba kaasaniiti itti galan. Rakkoon guddaan sanii waan kanarraa bahuu danda'ama. Gaafii ati kaastee kanarratti immoo mootummaa keessa ta'anii maaliif jijjiiramni yookiin miidiyaan sirreessamee dalaguu hin danda'amu ni danda'ama. Kanarratti immoo maal barbaachisaadha? Namoota achi keessatti jiranii muuxannoo isaanii sirreessanii sammuu isaaniif biyya isaaniif haala watakkallee osoo sodaa isaan keessaa jiru kana baasaniiti freedom of speech waan ja'an exercise yookiin dalaguu jalqabuu barbaachisaadha. Waan kana yoon goone kan dhuunfaallee taatee barndaliitu. Mootummaa qofa miti. Kan dhuunfaallee taatee dalaguu hin dandeessu. Saniif jecha achi keessa isaanii dalaguun hin danda'ama kun ni danda'ama. Watakkallee gaafiin hin jirtu. Namni sammuu isaatti fayyadamuudha. Waan inni achitti namaaf hin bula je'ee yookiin mootummaaf hin jala bula je'ee waan hin taane dubbaturraa maaliif dhiisee hin baane? Achitti ta'ee haqa dubbatee guyyaa takka maaliif hin dhiisne? Achitti illee ta'ee administreetii akka gubbaa maaliif chaalenjii hin goone? Chaalenjii kana gizee jalqabuuti bar jijjiiramni ka dhufu. Jijjiiramni chaalenjii it comes with change. Jijjiirama kana fiduudhaaf rakkoon sirra dhufti guyyuu kan beekama. Miidiyaa irratti nuti gaafa 2005 2004 reediyoo bilaa irratti gidee dalinu biyya alatti gadhiisama reediyoon kun. Achirraa ta'ee mootummaa kana sossoise. Sababa saniin nuti mana hidhaa nu galchan maaliif dhugaa dubbattaniiti? Saniif jecha dhugaa gizee dubbattu miidhaan sirratti geenu jira. Miidhaa kana danda'uudha irra caalaan yoo miidhaa kana danda'u jette dubbiin sani. Malee miidiyaan kan mootummaa keessatti illee taatee waa guddaa dalaguun ni danda'ama jeetiin abdadhaan. Akka irraa eegamutti sirriitti hojjechaa jiru jechuun namatti ulfaata. Maaliif yoo itti garuu miidiyaan haala lamaan wanta hojjechaa jiru natti fakkaata. Tokkoffaa miidiyaan soosaayitiidhaan diraayivii godhamaa jira. Maal jechuudha? Sabni maal barbaada? Hawaasni maal barbaadee wanta hawaasni barbaadu miidiyaan itti kennaa jira.
hawaasa kanaaf maaltu barbaachisa jedhee garuu badaatti himaa hin jiru. Sigaleera maaliif jechuun maaliif kun uumame wanta hawaasni barbaadu itti kennita taanaan hawaasi si dhaggeeffata. Fakkeenya ispoortii hawaasni barbaada. Umuriin nama biyya kanaa yoo ilaalte gara parsantii 70 kan ta'u dargaggoota. Miti dargaggoonni biyya kanaa maal barbaadu? Ispoortii barbaadu. ስለዚህ kanaafi ispoortii eenyutti laatte jechuudha dargaggootti si ilaalu ta'an jechuudha. Yoo kaastee waa'ee barumsaatti goote yoo in ilaalan yeroo ispoortii ilaalanii beeksisa adda addaatti gadhiista. In gurguratta jechuudha. Yeroo yoo baay'ee si ilaalanii sirraa bituun inni kun immoo gabaan qabu jechuudha. Kanaafi maaltu uumame jechuudha. Hawaasni maal barbaada kan jedhurraati ka'ameetu itti kennaa jiru jechuudha. Kanaafi gaaffii keessa laatte yeroo deebi'u hamma ta'e hojjechaa jiru garuu guutummaa guutuutti amma isaanirraa eegamutti hojjechaa jira moo yoo jettee na gaafatte mitiidha gaaffiin isaa garuu hojjechuu qabu. Amma akkuma duratti kaasuuf yaade jechuudha miidiyaan gaheen gurguddaan inni qabu odeeffannoo kennu bashannansiisuu fi barsiisuudha. Isa keessatti akkuma amma kaasnetti gartuu lamaan jiru gidduutti dhaloonni baay'ee rakkataa jira jechuudha. Gama sooshaal miidiyaatiin miidiyaa hawaasaatiin yaanni nama fudhatamuu kun waan biraa jedha sun waan biraa jedha saniin wal faallessee dhaloonni burjaaja'aa jira jechuudha. Gama miidiyaa uummataatiinis ta'u kan mootummaan dhaabbatanis kan namoota dhuunfaan dhaabbatanis yoo laalle dhaloota irratti kan xiyyeeffate hanga ammaatti hin jiru. Qophii ijoollee tokkittiin hojjetamtu sun waan fiilmii hojjetamtee gadhiifamtu miidiyaa tokko tokko irratti kan arginu. Fiilmii wanti xiqqoo sanuu waan taphaaf sammuu ijoolleetti bashannaniif hojjetamu yoo ta'e malee dhaloota qaruudhaaf dhaloota gar tokkotti qajeelchanii akka biyya kana hoogganuu danda'u akka biyya kana fuulduratti fuudhee deemuu danda'u akka taasisuuf hojjetamaan jiru jechuudha. Gahee miidiyaa keessaa inni tokko sooshaalaayzeeshinii jedhamu. Sooshaalaayzeeshinii kanarratti haala hawaasni sun keessaa baheen haala daa'imni tokko yookiin immoo dhalataan sun achi keessaa baheen haala noormii yookiin immoo duudhaa silaa ganama uummanni sun qabuun haala immoo addunyaan itti jirtu wal barsiisee dhaloota sana garanni kallattiin deemuu qabu yookiin immoo qajeeluu qabutti kan qajeelchuu qabu ture silaa haala sanarra hin jiru amma miidiyaan.